Jira seerri hin ayyama mirga uumamaati. Seera addunyaa hunda keessatti United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Declaration on Indigenous Rights, the rights of indigenous peoples, International Declaration, United Nations Declarations on the rights of minorities. All of these seeronni amma maqaadhee hundi isaanii mirga walabummaa biyyoota qabamanii mirga hiree ofii murteeffachuu beekumti itti kennu. Seeraanis uumamaanis walabummaan mirga saboota cunqarfamaniiti. Kanaaf waan hin danda'amne waan seerri hin ayyamne miti. Warra dhihaa maal goonaa yoo jette dura biyya kee to'atta. Isaan sodaachaa miti qabsoo kan godhattu. Rakkoo kee laaltaa ummata gadadoo ummanni kee keessa jiru laaltaa kanarratti hundooftee rakkoo si mudate kana xinxaltaa xinxala sanarraan hundooftee tooftaa fi tarsiimoo baafattaa sagantaa baafattaa galma baafattaa karoora baafattee itti deemta. Kana maaliif hin kaasa? Gaafa ati jabaattee jaalatanii utoo hin ta'in faayidaa ofiitiif jecha sibira dhufaniiti marii jalqabu. Akkamitti haa hojjennu? Maal isinii haa goonu? Maal isinirraa argannaa? So nu immoo maal godhuu qabna? Dhaloota jabaa, hoggansa jabaa ta'u, dippiloomaatota, liidaroota burqisiifannee warra fedhii fi faayidaa uummata keenyaa addunyaatti himee sodaa addunyaan nurraa qabdu hambisee faayidaa isaanii saboota biroo caalaa, biyyoota biroo caalaa nutu isinii eegsisuu danda'a, uummata guddaadha jedhee himachuu danda'u horachuun dirqama keenya ammarraa jalqabnee jechuudha. Kanaaf hojii akkanaatitti jirra. Ijoolleen waboo keessa jirtus kana ni hubatti. Hojii akkanaatti bobbaaneetti biyya keenya yeroo muraasa keessatti walaba taatee ijaaramtuu mirkaneeffachuuf tattaafannaa jechuudha. Yerootti keenya yeroodhaan daangeessinee jechuudha. Bara akkanaa irratti piroojeektii akkanaa qabannee achi gahuudhaaf jennee itti deemutti jirra. Kun immoo yeroorraa yerootti gaafa tarkaanfachaa deemnu uummatatti waan ibsamu ta'a jechuudha. Now, keessootti wal dhabdee adda addaatu jira. Duula sooshaal miidiyaatu jira. Waraana kana warra hiikkachiisu barbaadutu jira. As deebi'anii immoo amma waraana dur hiikkachiisurraa caalaa amma immoo waraana hafe kana diiguudhaaf tattaaffii adda addaa godhu. Utuu kun ta'aa jiru immoo murna waraana bilisummaa Oromootiin hoogganaa jedhu wajjin wal ta'anii faannoo faa wajjin hariiroo uummatanii Itoophiyaa fudhatanii jechuudha. Biyya galuudhaaf warra socho'aa jiru jira. Jawaar Faan immoo murna waboo hoogganaa jedhu kana ofitti fudhatanii in fact maqaa isaaniitiin kana caalaa bakka habashoonni jiranitti gaaffii gaafa gaafatamu Oromoon Itoophiyaa barbaadaa, Itoophiyaa keessatti dimokiraasii ta'ee karaa federaalizimiitiin aadaan isaa kabajamee akka jiraatu fedha. Hayyoonni Oromoo hunduu Itoophiyaan afaan isaaniirraa hin buutu. Hayyoota xixiqqoo muraasatu waa'ee walabummaa isaa malee walabummaa namni dubbatu iyyuu hin jiru. Hayyoonni Oromoo hin fedhanii kan jedhu isaa dubbatu dhageenya torban lamaan kan darban kana keessatti. I think kuni again of tuffatanii Amaaraa keessuudhaaf jecha Oromoo tuffatanii qabsoo bilisummaa Oromoo tuffachuu arrabsu kun walabummaa hin barbaadu Oromoon akkamitti beekan akkamitti baran uummatatu itti mee
uummata irraa dhagahammoo kan hayyoonni Itoophiyaan afaan isaan irraan buune kun eenyu isaan? Hayyoonni walabummaan namni walabummaadhaaf qabsaa'u dhugaadhaan hin jiru jedhanii abdii kutatanii manatti galan meeqatu angaarraatti Itoophiyaa sana argaa utuu hin argin waggaa 40 ol biyya alaa kana keessatti jira. Ani gaafan Ameerikaa keessa deddeemee dubbadhu namoonni waggaa 45f biyyatti hin deebine qabsoo kanarra turan. Harkana dhungatanii ilaala amma gaa rakkoon amma gaa dubbiin abdiin keenya si harka jirti. Xalayaa barreessanii sagaleedhaan dubbachuun na dhibaa jedhanii warri du'uuf deemu ilaala. Xalayaa barreessanii harkatti naa kennanii mana de gaafa galte dubbisi kan. Adaraa kee jedhanii. Jarri kun dulloota amma dadhabanii jiru. Suma eegna kaa hanga jedhanitti jechuudha. Kana of dhaadheessuuf hin miti kan dubbadhu. It makes me humble dhugaa dubbachuuf. Ani balaalii ani nama jaarmiyaati ani siyaasa keessa hin jiru nan dabarsa ergaa keessan maaloo maaliin jechaa ture. Isaan garuu gorsa adda addaa natti kennaa. Yaadni isaanii hanga har'aatitti Itoophiyaa san garagaranii ilaaluu hin barbaanneef waggaa 45 ol biyya hambaa keessa keer seenterii keessa jiraatu har'a. Ijoolleen irraa guddattee deemtee yookaan irraa duutee yookaan ijoollee utuu nuratiin kophaa jiraatanii jechuudha. Meeqatu jira. Imimmaantu sitti dhufaa gaafa deemtee ilaaltu. Ani bar nama akkana kitaaba akkanaa kana barreesse durii siin jedha. Nam badee nama kana namni kun hin jiraayyuun beeku beektaa. Warra akkasiitu jira. Kaayyoo irratti cichee warra asiif achi deddeemu sanarraa hafee maqaadhaaf beekumtiidhaaf otoo hin ta'in kaayyoodhaaf dhaabbatee otoon beekamin du'aaf deemu. Warra maatiin otoon horatiin jiraate. Warra san hayyoota miti nuun jechuu fedha Jawaar har'a. Ijaarsa yoo hin qabaanne namuu gara kanaan duras kanatu ta'e ammas dogoggora lammaffaatti deemaa jirta. Kun sirrii miti. Waan fedhe haa godhu garuu fedhii dhuunfaatiif jecha waan fedhan godhuu danda'u. Qabsoo Oromoo xiqqeessuun qabsaa'ota Oromoo arrabsuun waan gara biraati. Itti gaafatamummaa kan hanga ammaa dogoggora hanga ammaatitti uumameef fudhachuu dadhabuun dhiisne isa homaa miti. Garuu dadhabina namoota adda addaa argitee uummata Oromoo kaayyoo uummata Oromoo arrabsuun sirrii natti fakkaatu. So maaliif akkana ta'a? Maaliif Oromoonni tokko kaayyoo kanarraa maquu barbaadu yoo naan jette? Tokko dadhaban gaa hin dadhaban. Gaafa qabsoon kun laal galma gahuudhaaf yeroo baay'ee fudhatee karaa irratti gufuu hedduu itti mudatu isa mudatu kana caalaa wanti dhufu hin jiru kan jedhu hin dadhabsiisa namoota tokko. So umriin kiyyas dhumeera. Biyya alaa kanatti qorra kana keessa gangalachaa jiraachuunis na dadhabsiiseera. Silaa dubbiin Oromoo kun kana caalaa maaltu dhufa? So haalli biyya san keessa jiru akka nu yaadnu sanitti waan hin jirree fi deemneetuma hanga taate carraa banamteen aangoo qabannee faayidaa dhuunfaatis guuttannee faayidaa immoo hanga taate immoo uummata keenyaaf yoo dubbachuu dandeenye achumatti deebi'uu wayyaa kan jedhutti deema. Okay? Kuni warra kabaja qabu. Haganuma dandeettiin keenya. So amma achi qabsaawaa miti waanuma ofirraa buufanna. Warra daldalatti seenetu jira bara biyya galee qabsoo dhiisee. Akkasitti deemuun hin danda'ama. Siyaasa keessaan borcanii achuma keessatti waanuma godhatan waanuma irraa buufatan buufatu. Sii galee sun hin danda'a. Waan kabajaa qabu. At least maqaa siyaasaatiin maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin dubbatan jechuudha. Garuu maqaa qabsoo Oromootiin qabsoon Oromoo hin jiru. Galmisaa dhumee jira. Uummanni kanan fedhu qabsaa'onni kanan barbaadanii hayyoonni kanan barbaadanii jecha faayidaa dhuunfaatiif jecha aangoo ofii keetiif kurfeessuudhaaf jecha wantoota akkanaa godhuun I think itti gaafatamummaa seenaa sitti fida. Waan ta'eef I think Oromoonni waan akkanaa keessa jiran irraa dhaabbachuu qabu. Irra caalaa hayyoonni Oromoo warra ganda Habashaa deemanii
achi siqanii afaan Amaaraatiin waan isaanuu ofii namanne guddi Itoophiyaan jechaa haasa'an. Warri kun hundi qabsoo hanga ammaatti maqaa Oromootiin dubbachaa turan dhiisanii moggatti akka Itoophiyaanistoota Itoophiyaadhaaf quuqamanitti dubbachaa deeman kuni isin hin baasu jechuun hin fedha. Maaliif kuni Abiyyi akkeessudha. Abiyyi maal godha? Akka jiraatitti dubbatee waan jarri barbaadan haasa'ee aangoo isaan irraa fudhatee garuu fudhatama argate? No. Kunoo ammas lolatti jira. Kanatu isin mudataa. Kanaaf biyya dhabdanii akkana rakkachaa jirtu waan ta'eef biyya ofii ijaarrachuudhaaf walabummaa keessaniif falmaa uummata guddaadha, hayyoota gurguddaadha. Yoo akkas taate kabajamtu, yoo biyyan qabaatiin namuu isin kabaju, ko'oobti isin godha, goobana isin godha, OPDO isin godha, OPDO mataa isaanii barbaadu hundi isaanii. Har'a faannoon maal jedha? Nutu Oromoodhaaf wabii ta'aa, nutu sabaaf sablammoota biyya saniif wabii ta'aa. Dubbii himaan isaanii maal jedhe faannoo? Tokkoffaa taaneeti malee gartuu adda addaa wajjin walitti siqnee akka sadarkaa lammaffaatitti deemuun barbaannu. Qaama guddicha tokkoffaa taanee deemuu qabna. Ba'andanyaannat. Olaantummaa haasaa jechuudha. This is a supremacist politics. Warra akkanaa wajjin tumsa horattee deemuun kaayyoo kee irraanfachuudha. Kan biraa maaltu jira? Oromoonni ofii keenyaa kophaa taanee injifachuu waan hin dandeenyee fi warra Abiyyiin falmaa jiran waliin walitti siqneeti loluu qabnaa jedhu. Okay, sun gaariidha. Akka tooftaatti gaafa laaltu. Garuu wanti qulqulleeffachuu qabdu warri Abiyyi falman kuni siin akkamitti ilaalu? Abiyyi caalaa si jibbu moo? Abiyyiin gaafa dinoonfatan bar onagdhaa jedhu. Maqaa keenyaan isa dinoonfatu bar. Agartee? So Abiyyiin caalaa si jibbu. Abiyyiin kan waraananiif nuun hin balleessineef. Abiyyiidhaan onag jecha onagiin immoo walii galu. Isa sanaaniyyuu onag jedhuuni arraba. Onag wajjin immoo gaafa walii galanii garuu gaafa naannoo Amaaraa Walloodhaan jedhu quba qabaadhaa Walloo fi naannoo Amaaraatti dorgomni irraa bilisummaa Oromoo gaafa jedhu amma naannoo Amaaraa naannoo Dirreedawaa maal jedhanii gaafa isaan dubbatanii Onagiin Amaaraa keessatti dhufee nu dorgomu kun isa kamii jedhe eenyonni gurbaanii Habtaamuun akka addaatti fudhatee haasa'e. Garuu gaafa walii galteen faannootii fi cimdoo jedhanii tokko yookaan immoo maanni maqaan isaa abroonnat jedhanii too lidatuun faatii fi obbo jireenyaan faa wajjin waan ta'anii gaafii gaafachuutti ka ture achirratti sadha. Ani wanti naangalli tokko ka jiraatu akeekumtichi alagaan onagiidhaan jettee nama jibbitu gaafaati immoo dhaqxee isaa wajjin riiqattu Oromoon of murteessuu dadhabee anii fi ati qofti murteessinee deemuu hin dandeenye. Tokkoffaa Oromoon maal barbaada? Inni duraa maalni qabsoon Oromoo maal feeti? Maaliif qabsaamaa jira? Warri dhiiga isaa dhangalaasaa jiru, lubbuu isaa kennaa jiru kun maaliif? Warri yeroo barbaadetti lafuma bidig jedhee gaafa barbaade qeerroo butatee gaafa barbaade waraana bilisummaa Oromoo butatee gaafa barbaade Itoophiyaa jalatti fiigee gaafa barbaade iddoo barbaade dhaqu kun maaliidhaaf yeroodhaan jijjiiramuun isaan barbaachise? Maal gochuu barbaadaniiti? Eessaan Oromoo ga'uu barbaadaniiti? Kaa dura bakka Oromoon ga'an beekna. Kana dura nuti baabura kana raddaatidha. Yookaan baaburri kan oofu shufeeriin Abiyyi itti kennanne jaalattus jibbitus Abiyyiin iddoo barbaadeen nu adeemu nuti raddaatidha quba qabaadhaa kan hin bilisoomne nuti bilisoomne kan hin bilisoomne jette baatirii harkatti kennaa tirika qabatee adeemu 550 kan beeknu falataatti cabsaariyaa wanti hin jedhamne hin jiru. Ani gurbaa kanatti quba qabuu koo miti.
gochumaa fi jechoota inni jedhaa ture fi har'a inni jedhaa jirutu maal akkamittiin deemuun nama barbaachisaa? Maaliif kaleessa kana jechaa turanii har'a immoo maaltu deemuu jira? Tokko isa duwwaa irratti quba qabuun miti. Warri dhokatee hafuura dhokatee taa'us jira warri kaleessa isa wajjin hin fiigaa ture. Inni irras waan dubbatuuf kaleessas waan dubbatuuf wanti isaa quba qabaatama. Warri dantaadhaaf deemaa turanis jiru. Hedduun isaanii har'allee kana hafuura dhokatanii too qabsoo bilisummaa Oromoo fuudhanii Itoophiyaanistii jalatti galchuudhaaf deemaa jiranii ka pirezidaantii ta'anii oofaa jiran jiruun bara. Warruma sinfaana world maalii jettanii hundeessitanii turtan hundi isaanii jiru inuma jiru. Okay. Qabsoon bilisummaa Oromoo kun halkan tokko rafanii ka'anii irriba irraa ka'anii akeeka kan itti jijjiiran miti. Warruma immoo abbaan barbaade dhaqee itti jijjiirsisee yeroo barbaade godhu miti. Qabsoo kanatti dhiiga namaatu gannamaa jira. Dheengadda haati ilmaan ishii jalaa ajjeefamte aga ammaa garaan ishii madaadhaam. Hin fayyine himan ishii. Ijji ishii boo'aa jiraam. Imimmaan irraa naqamne. Dheengadda dargaggoonni Jawaarii marfame jedhamee dhume haati boo'aa jirti hin bara. Hin daganne. Warreen maqaa qabsoo kanaatiin gabbaanii akeeka kana itti himameetoo lubbuun isaanii darbe hedduudha. Kanaaf otoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ba'anii fiiganii diina dheessanii kan bineensi karaatti nyaate ka saaraa baraa keessatti dhume ka galaana keessatti dhidhime ka ilmaan haadha biratti mana keessatti irbaata rasaasaa dirooniin xullug godhee fixe salphaa miti. Warra irra qubnitti qabamaa jiru kun hambaadha. Qabsoon Oromoo kun waa hedduu dhiiga hedduutti itti dhangala'e. Waa hedduutti itti caccabe. Har'arraa miti. Waggoota dheeraadhaan kaasee bara Minilikii kaasee harmi irraa muramee harka irraa muramee madaa guddaatu madaa hin fayyine godaannisa hin fayyine guddaatu harka jira. Wanta kana fayyisuudhaaf Oromoon garuu mari'achuudha qaba. Kanaaf maaltu akka barbaadameef maaliif akka yeroo ammaa kanatti filatame tokkoffaan ifa miti. Lama Oromoon mari'achuudha qaba. Oromoon waraanni bilisummaa Oromoos kan dhaammataa jiru. Oromoon wal gurmeessuu qaba qeesaa balaa irraa hambisuudhaaf. Dirree qabsoo hidhatee jira waraanni bilisummaa Oromoon qeesaa irratti ofirratti jabaadha. Amma humna isaa ofirraa lolachaa jira, dhaabbachaa jira, ijoollee isaa hammachaa jira. Oromoon garuu balaa irra jirus ta'e balaa itti dhufus hambisuu kan danda'u ijaaramuudha. Ijaaramuuf immoo bakka itti ijaaramu qabaachuu qaba. Warra akeekaaf kaayyoo qaban jalatti warra heeraaf seera dhaabichaa karoorri isaa qabatee jiru jalatti ijaaramuudha. Oromoo wal ijaaree itti deemuudha. Malee namni tokko gabbayee paarlaamaa jedhee abboo waan qabsoo warra hin beekne gaafa barbaadan PP warra faarsan gaafa barbaadan abbaa barbaade warra faarsan warra bishaan gaachan irraa gara barbaade nama deemuun qabsoon Oromoo namni salaaleedha waan qajeelfamtu jirti natti hin fakkaatu. Inni kunis furmaata ta'uudhaas hin danda'u. Sanaafis namni jilbeeffatu waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu nuti ka barbaachisu ammatti qabsoon bilisummaa Oromoo warri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti cubbuu hojjetan daba hojjetan beekaniis hin beeknes qabsoon Oromoo maal barbaaddi? Marii akkamii barbaachisa? Eenyutu waliin mari'achuu qaba? Itoophiyaa qabanitti nama dhiiban kana harkumaan qabanii kootu Itoophiyaanistii taana kootu faannoon kan morma nu kutaa jiru. Kan dachee keenya lafa keenya Oromiyaa keessa kallattii hundaan gudeedaa jiru hin barre. Lafti Oromoo akka hinni lafa keenya wallaggi keenya maaloon keenya maaltu keenya jechuu jiran hin barre. Har'allee lafa keenya qabataniiti nu keessatti waraana gad dhaabbataa jiru. Cimdoo faannoo maaloo jinni jaan kan jedhan kuni qabsoo Oromootiif marii barbaada, marii guddaa barbaada.
Kanaaf akka kamittidha yoo deemame mariin uummata Oromootiif akkamittiin barbaachisa. Tokkoffaa ani akkuma waliigalaatti itti dabalamee illee yoo waa jette dhimmi irraa cimdoo PP garaagarummaan isaanii maali? Tokko yoo dhumayyuu ta'e PP turra afaan Oromoo dubbata. Ani isaan qoqqoo miti. Kaleessas kan PP faarsaa ture warruma har'a waan kana godhudha. Ani Abiy Ahmad gaafuma jalqabarraa kaasee lammaan dhufan fudhanneen. Maaliif akeekni waraana bilisummaa Oromoo akeekni qabsoon bilisummaa Oromoo nutti hime warra kanadha miti. Sagantaan siyaasaa tooftaan inni guddaan jarri kun ittiin deeman fakkeenyaaf cimdoo maal barbaada PP maal barbaada maanni garaagarummaan isaanii maanni tokkummaan isaanii. Kana keessatti akkamittiin adda bilisummaa Oromoo akeekni gaaffii Oromoo akeekni gaaffii uummata keenya akkamittiin xiinxalamuudha qaba akkamittiin warra kana keessatti gallee maal argachuufi warra kaabaa wajjin hiriiree maal argachuufi kaleessa maal godhan har'a maal godhuudhaaf deemaa jiru tokko kana PPno akkamittiin PPs ta'e faannoo yookaan warreen cimdoo akkamittiin qolachuu danda'a waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaafuu qophii akkamisa barbaachisa uummanni keenya maal gochuutu qaba labsiin dhimma kanarratti ba'ee deemuu qabu maal fakkeenyaaf Pretoria fi murtiin naannoo Amaaraa lafa Walqaayit maal jedhamu irratti ka ture kaleessa lolli guddaan Shereriina moo Shereriina ka jedhamu naannoo sanatti jalqabeera deebi'ee dho'eera. Abiy Ahmad warri Tigraay mootummaa federaalatu lafa dhoowwate malee warri faannoo deebi'anii waliin taa lolaadhaan lafa keessa sinii deebifna nuun jedhaniiru jedhee miidiyaa warra Amiikootiin kaleessa gabbee waanuma kana odeessa. Goyoomsaan tapha siyaasaa hedduutu deemuu jira jechuudha. Taphni siyaasaa akkasii Oromiyaa keessattis deemuu jira. Taphni siyaasaa akkasii naannoo Amaarattis deemuu jira. Kanaaf rakkoo gurguddoon deemuutti jira. Yeroo kana keessatti baqattoonnis ni jiru, rakkoon adda addaa ni jira, meeshaa waraanaa gurguddaa jira. Oromoon akka Oromootti dachee isaarratti, lafa isaarratti waraanni bilisummaa Oromoo, uummanni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo iddoo adda addaa jiran, hayyoonni Oromoo biyya alaa jiran maal gochuutu fala ta'a? Qabsoo Oromootii fi Oromiyaa rakkoo keessa baraaruu fi ka jedhu kaname irratti yaada nuu kenniiti. Kanuma yoo goolamne gaariidha baay'ee deemneera. Baay'ee gaariidha. Yaadni reefu kana oofamaa jiru waboo irratti kan xiyyeeffate keessattuu waboo giddu galaa irratti kan xiyyeeffate yaadni isaa maddi isaa jireenyaa fi marroodha dhugaa dubbachuuf. Olola akkanaa waraana bilisummaa Oromoo irratti oofsisaa jira. Warroonni hayyoonni nu wajjin argaa turte har'a abroonnet cimdoo maal keessaa kaayyoo Oromoo dhiisanii waa'ee Itoophiyaa irratti wacaa jiran kunis akkuma kanaan dura jedhe tokkoffaa Oromoon kana caalaa wanti argachuu danda'u hin jiru waan ta'eef amma carraata argamte tanaan aangoos haa ta'u faayidaa dhuunfaa adda addaas kan dinagdees haa ta'u irraa buufachuudhaaf jaruma kana wajjin walitti siqnee hanga taatee irraa buufachuu qabna yoo mootummaan kun kufe. Oromoon bakka hin jirreetti jarri biyya keenya saama kanaafuu nuyi Oromoo bakka buunee waan irraa buufannu buufachuu qabna kan jedhu irraa ka'a. So tokkoffaan aangoo fi faayidaa dhuunfaa barbaacha. Lammata immoo hasaasa faranjiitu gurra isaanii jira. Faranjiin nama uummanni uummata duratti dhageettii qabaa jedhanii yaadan tokko gaafa mootummaan kun kufuuf deema jedhanii yaadan itti siqaniiti gurratti waa hasaasu. Gaafa inni kufee situ jira kanaaf uummata walitti qabuuf yaalii godhii kana Jawaaritti himaniiru kana Lidatuutti himaniiru hanga taate anaanis natti hasaasaa turan bara Tanzaaniyaa irratti waboonni walgahii godhataa ture san dippiloomaatonni adda addaa karaa European Union karaa Ameerikaatis karaa
Sweden irraayis political attaasheen isaanii namoonni adda addaa Norway irraa nu qunnamaa turan. Maal inni gaafa jettu gaafa mootummaan sun jeeqamee yoo inni kufee nama barbaaddachaa jiru jechuudha. Nama miidiyaa irratti asiif achi waa babarreessaa waa dubbachaa jiru tokko, nama hordoftoota baay'ee qabu, nama dhageettii qabu wayii barbaachaa jiru. So gaafa si argatan sitti amma inni yoo beesumatu jira jedhu siin jetti. Siinis kanuma jetti, warra Amaaraatiinis kanuma jetti, Geetaachoo Raddaatiinis kanuma jetti, warra hundaan jetti. Gaafa jedhan garuu ati siin jedhu uummattoota adda addaa biyya san keessa jiru dhageettii qabduun humna qabdu hundaan walitti qabee siin jedhu. Erguma gaafa mana hidhaati bahee Jawaar of qixxeessee akkanatti gadi bahee waa'ee Oromoo irraa kan maqee waa'ee Afaanoo fi waa'ee Eertiraa dubbachuu jalqabe achirraa. Eertiraa tana maalitti ofitti buutuu barbaadu? Abiyyiin akkeessaa jiru. Abiyyi warra Tigree kan ofirraa injifatee Eertiraa qabateeti. So nuyi immoo amma Eertiraa qabanneeti isa injifanna. Kanu tooftaa walirraa tooftaa akkeessuti dubbiin. Tiigalee faranjiin itti himti kanuma. Eertiraa wajjin nagaa akkam uumtu, Amaara kana akkamitti tasgabbeessitu, Oromiyaa akkamitti nagaa buustu, kana irratti yaadaa uummata walitti qabuuf tattaafadhaa ergaa faranjiiti. Marroo fi jireenyaan maaliif waan akkanaa kanatti badan amma? Hanga Taanzaaniyaatti nagaa turan. Gaafa Taanzaaniyaa deeman faranjii wajjin wal arguu jalqaban. Dippiloomaasii addunyaan argitee hin beekne, waboon seenaa keessatti argee hin beekne galmeessinee jedha jireenyaan as deebi'ee. Dippiloomaasiin maal injifannoon isin argattan achirraa gaafa jettuuni super paaworii nu dubbisee siin jedha. Maayik Haamer nu dubbisee jechuu isaati. Maasingaan nu dubbisee anattu himee beeka. Maasingaan mootummaa kana akka nama tikaatitti informationii sassaabee nutti himaa by the way naan jedhe. Ambaasaadariin tokko waan mootummaa yoo sitti hime waan keetis akkasumatti mootummaatti hima. Isaan akkas informationii waasii kennaniit akka ati informationiitti kennituuf waan hin taane sitti hima. Kuni waan jirudha. Waan isaan nutti barreessanii nu dubbisaniif injifannoo Oromoodhaaf argatte jechuu miti. Erga achirraa deebi'anii jalqabee waan mootummaan Ameerikaa hayyoota adda addaa kan Amaaraatis, kan Itoophiyaatis, kan Tigreettis himattu kana isaanittis himan. Gaafa Pretooriyaa deeman jarrumti marroofaa fuudhanii Taanzaaniyaa geessan kun maal jedhaniin tokkoffaa hiree ofii murteeffachuu kan jedhu kana referendamii godhanna kan jedhu hagara Tigraay kan jedhu kana dhaaba tokko. Itoophiyaa fudhachuu qabdan. Because wal dorgommiin keessan Itoophiyaa wajjin. Itoophiyaa kana immoo injifachuu hin dandeenye. Itoophiyaanis isin injifachuu hin dandeenye. So biyya ijaarranna kan jedhu dhiisaa Itoophiyaa jalatti mirga keenya eegsifanna kan jedhu irratti yoo jalqabdan malee haasaan hin jiru. Tokko Geetaachoo Raddaadhaan kana jedhanii kana fudhattan malee hin fudhan. Lammata mootummaa Tigraay hin jedhina TPLF jedha. Mootummaa Tigraay kan jedhamu kun beekumtii hin qabu mootummaa Itoophiyaa biratti. Isin immoo mootummaa Itoophiyaa fudhachuu qabdu. Maaliif haa toltuu haa badduu haala dimokiraatawaa ta'een filatameetii aangoo qabatee siin jedhu. Nuyi hoo isaantu inumaa sirna dimokiraatawaa ta'een filatame dhugaatti yoo dubban. Garuu kana fudhachiisuu hin dandeenye Geetaachoo fa'aa. Okay, isaaniif rakkoo miti. TPLF mootummaan Tigraay TPLF. Therefore, TPLFis jennee mootummaa Tigraayis jennee dhugaa dubbachuuf waliigaltee kana Abiyyis lafarratti hojiitti hin jijjiiru. Kanaafuu isumatu kuffisaa. Maaliifuu mi'a mallatteessinu jedhanii dhiisan mallatteessanii akka salphaatti deeman. Akkuma kana jara keenyattis dhufanii kaayyoo keessan nutti maal gaafa jedhamu maanifeestoo sanatti agarsiisaniiti. Maanifeestoo sana irratti maal jedha? Federaalizimii dhugaa sabaaf sablammoota biyyattii beekumtiitti kennu. Mirga isaanii eegsisu. Hiree ofii murteeffachuu kan jedhu. Kana fudhanna. So seera heera mootummaa Itoophiyaa fudhattu jechuudha jedhan. Eeyyee. Gaafas Abiyyi faan kunoo fudhatanii
ummata biyya alaa sodaatan malee gara jechuutti deemanii jechuudha. Fudhatanii galuuf deemuu kan jedhame kanarraa ka'eeti beeki. Seerri heera mootummaa hiree ofii murteeffachuu isarraa rakkoo hin qabnu jedhan isaan. Akkuma akkanuma isarraa baay'ee rakkoo hin qabnu. Okay, isa agartee kana waan oofaniif Ameerikaan warri araarsu common point barbaada beekte. Kun heera fudhatanii jechuun mootummaa fudhatanii jechuudha. Kana jennaan galuuf qophiidha jechuudha. Karaa dimokiraasiitiin. So maaltu san booda maal jedhan? Mootummaa naannoo Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa mootummaa yeroo uumamaa achi keessatti hirmaannaa ni qabaattu. Itoophiyaa garuu dhiisaa jedhanii. Mootummaan Itoophiyaa filannoodhaan kan ragga'e waan ta'eef isin Oromiyaa falmituu miti jedhaniin. Yaa garuu Itoophiyaa wajjin falmachaa jirra malee lolli keenya Itoophiyaa wajjin malee mootummaa Oromiyaa wajjin miti. Sanas hin jenne jarri. Kanaaf Oromiyaa keessatti waraanni keessan intigireet ta'a. Naannoo Oromiyaa biratti aangoos waan barbaadames hin hirattu. Mootummaa ce'umsaatu ijaarama. Akkasitti itti deemtu jedhanii. Erga gaafsaniitii as deebi'anii nuyi walabummaa Oromiyaa barbaannaa jechuu hin dandeenye. Erga gaafsaniitii jireenyaan miidiyaa irratti miidiyaa araat biyyoolessaa irratti ba'ee tokko jirti waan walabummaa haasoftu asii. Hojiin hojjettu jedhee dubbachuutti ka'e. Isinuu ijoolleen jirtu turtan gaafas. Nuun jechaa turenne. Walabummaa warra jettu. Gaafa sirraa ka'eetii jaalbooreen sagantaa adda bilisummaa Oromoo kan 2017tti ragga'e sanarraa kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo kana jedhee sagaleedhaan dubbise. Erga gaafa sirraa booreen waan hojii ittiin kennamne haasa'aa jira jedhanii olorra irratti oofu jalqaban. Erga gaafa sirraa waraana giddu galeessaa kana diinoonfatanii qondaaltota isaanii ajjeesuudhaaf to'achuudhaaf hojii adda addaa jalqaban. Erga gaafa sanirraa ana ukkaamsutti olola oofu jalqaban. Jaarmiyaa abaaboo biyya alaa diigutti deeman. Maaliif jaarmiyaan abaaboo biyya alaa daasporaa Oromoo keessaa bahu kuni dhiibbaa isinirra waan geessiseef waan ni fudhannaa nuun jettan san mootummaa wajjin irratti waliigaluu dadhabdanii. Kanaaf jaarmiyaa biyya alaa kana diiguu qabdu. Warra biyya alaa sodaattaniiti malee silaa fudhattanii turtanii miti jedhuun. Erga gaafasiirraa waa'ee kaayyoo Oromoo jabeessanii dubbachuu hin barbaada. Gaafa cimdoo wajjin deemanii dubbachuu jalqaban walgahii qaban turan asitti hafteewwan abaaboo jaarmiyaa jedhamu sana keessatti. Gaaffii gaafatee namoonni maali sooshaal miidiyaa irratti kanatti deemaa jira maal godhaa jirtu gaafa jedhanii waan jedhe jireenyaan afaanii baase. Dippiloomaasiidhaaf wanta ta'ee jira malee wanti siiriyees ta'e baay'een jiru jedhe. Dippiloomaasiidhaaf jechuun waan warri adii nuun jedhe fudhachuu qabnaaf keessaa haftan akkan jedhamne jechuuf isaan wajjin jirra jenne malee nuyi baay'eettiin maaliif kun hundi ta'a. Erga gaafa Taanzaaniyaati hoggansi kun fedhiin isaa laamsha'ee jira. Fedhiin qabsoodhaaf kaka'umsi qabsoodhaaf qabu laamsha'ee jira. Kanaaf waa'ee kaayyoo sin dubbatu ummata ofirraa fageessa, ummata arrabsa, marroon kanaaf gadi bahee yeroo tokko miti yeroo lama ummata biyya alaa jiru kana arrabsutti ka'e. Diigumsi kanarraa ka'a. Okay? Ammoo jireenyaan yeroo hundumaa injifannoon inni galmeesse guddaan maali gaafa jettu dippiloomaasii. Super paaworiin nu dubbisee kan jedhudha. Super paaworii sanatu oofee ganda Amaaraa isaan geessaa. Siigalee akkuma Jawaar fi Lidatu walitti qabaa jedhanii isaan takka abroonnati jedhu takka miidiyaa adda addaa irratti waan tokko jedhu. Akkuma warra sanitti dhaamsa akkasii kennan jara kanattis dhaamsa kennan. Maaliif waboo keessaa jiru? Maaliif to'atu? Maaliif ofirraa galchuu barbaadu? Yoo agarte galchuu namni waraana bilisummaa Oromoo hogganu akkamitti waraanni isaa gaafa diinatti bade hayyee gaariitu ta'e galchine jedhu. Silaalaal karaa meeqa deemtee miseensa haaraa ofitti fidda malee kan kee akka deemu akkamitti goota? Kan kee akkamitti ajjeesta? Kan kee adabatti
adabatti goote sirreessita malee seeraan akka adabatu goota malee akkamitti ofirraa qoltee hin galchine jettee sirbita. Kuni kaayyoo diigumsaa warri faranjii fideeti. Tokko warra biyya alaa diigaa. Lama waraanni isin harka jiru hundi galu malee waligalteedhaan galu malee waligalteen kun keessan mootummaa wajjin gootan hin ragga'u. Waraana hunda of jalaa qabdu moo hin qabdanii kan jedhu. Siigalee kan isaaniif ajajamu fuudhanii harkatti kennuuf barbaadu. Kan isaanii hin ajajamne immoo ijoollee salaalee keessa deemtee hannatti bobbaatee jirtu jedhee jawaariit isaaniif arrabsa abdii fa'a. Siigalee dubbiin akkasitti deemaa jira. Wanti reefu kana deemaa jiru ololli haala qindaa'een deemaa jiru kun bakka biraarraa maddaa siin jechuuf hin jedhu. Maaliif isaan tooftaan aangoo ittiin hiratan Ameerikaatu itti hire hunda isaaniitiif. Yoo kun dhabame isintu jira kan jedhu. So isaan ammoo lafarratti waa hojjechaa jirraa akka jedhamuufi warri Tigraay jiru warra Eertiraa ofitti butatanii Tigraay fi Eertiraan maaliif akka godhan qulqullinaan beekama. Eertiraan galaana keessan isin irraa fudhannaa guyyaa takka buluun dandeessanii isin barbadeessinaa jedhanii Itoophiyaan itti kaatee jirti. So mootummaan Itoophiyaa existential threat ta'ee jira isaaniif. Jiruuf jiraachuu dhabuun mootummaan kun yoo bade malee hin danda'amu jechuudha. Abiyyiin isaan balleessuuf deema. Isaanis isa balleessinu malee jiraachuu hin dandeenyutti kutataniiru. Siigalee. So faayidaa ofii qabu, faayidaa tarsiimoo ta'e, strategic interest qabu. Warri Tigraay strategic interest qabu. Maalinni jiruuf jiraachuuf dhabamuun amma marfamanii jiru. Mindaan hin kaffalamuuf, bajetni hin kennamuuf, nadaajiin hin seenuuf, wantoonni adda addaa hin seenaniif marfamanii ammas du'atu irratti murtaa'ee jira jechuudha akka sabaatitti uummanni sun. Kanaan dura akkasitti jilbiinfachiisuuf tattaafatan. Waan san jibburraa kan ka'e karaa Eertiraatiin karra banachuu barbaadu. Karaa Sudaanitiin Sudaan kaabaa jechuudha karra banachuu barbaadu. Karaa Amaaraatiinis akka karri ittiin cufamne barbaadu. Siigalee Amaara kana ofitti qabu barbaadu. Diinni addunyaa kanarratti diinni isaan diinummaarraa takka galmee diinummaarraa hin baafne tokko faannoodha. Lama shaabiyaadha. Duguggaa sanyii irratti gaggeesse by the way. Ni beeku. Tooftaadhaaf silaa isaan wajjin hin dhaabbatan. Garuu faayidaa tarsiimoo qabu. Strategic interest kan dakarraa dhufu. Sun dhabamu malee mootummaan sun kufee jijjiiramni dhufu malee isaan jiraachuu hin danda'an. Kanaaf jecha warra kaabaa karaa Eertiraa wajjin karri akka banamee isaaniif jiraatu. Karaa Amaaraatiinis lola ofirraa dhaamsuudhaaf akka dhiibbaan gara sirraan hin dhufne. Ammoo warri Amaaraa akka isaan sodaa gara Abiyyiitti deemanii akka duriisan Abiyyi wajjin wal ta'anii akka isaan irratti hin duulle neutralize isaan gochaa jiru. So sun waan dinqisiifamu agartee kun faayidaa ofiitiif falmu. Oromootu jira amma sadaffaan. No, faannootu jira sadaffaan. Faannoon maal barbaada? Kaayyoon isaanii waan beekumudha. Oromoo ofirraa balleessuudha inni. Oromoo biyya Oromiyaa saammachuu, Oromoo ofirraa dhiibuu, waan Oromoo fakkaatu. Abiyyirraa jalqabee jechuun waan Oromoo fakkaatu. Oromoo miti waan Oromoo fakkaatu hunda balleessuudha. Ofirraa dhiibuudha. Okay? Malee mirgi isaanii naannoo keessatti hin kabajamne kan jedhan kan sitti man hin jiru. Anni gadal jedhu amma. Of course. Mirga namoomaati, mirga uumamaati sun. Ofirraa falmi. So Finfinneetti maal si fidere? Biyya keetitti hin ijjeefimin, okay. Nagaan haa bu'u, okay. Dimokiraasiin haa jiraatu, okay. 4 kiiloo irraa maal gootare? 4 kiiloon biyya abbaa qabdu. Abbaa qabdi bar. Oromiyaa irraa maal goota? Andeenyaannati irraa maal qabda? Agarte this is revanchist nationalism. Biyya deeffachuu kan jedhu itti deemaa jiru. Warri kun kaayyoon isaanii irra caalaa Oromoo kana qaama Oromoo dadhabsiisuu, qaama Oromoo injifatanii caccabsanii
qaama aangoo qabachuuf danda'u akka hin taanetti biyya sanirraa laamsheessanii balleessuu barbaadu. Sanummoo expansionist haala ta'een Wallaggi keenya, Matakkal keenya, Walloon keenya, Direedawaan keenya, Finfinneen keenya, Masallaan keenya, Gobbaan keenya, magaalonni hundi keenya kan jedhu. Okay, sabdaneessummaan kun waan biyya diigumsaaf wayyaaniin fidde malee kan jedhu. Eenyummaa sabootaa kan hin fudhan. Kanaa wajjin warri Tigreeyyuu waliigalteen isaanii ilaalcha faayidaa tarsiimawaa ta'e giddugaleessa godhatee waan isaan xixiqqatan kana isintuu rakkoo kana nutti uumee akkuma seera heera mootummaa kana balaaleffannu isinis TPLF diina historical enemy jedhuun bar historical enemy kan jedhanii barreeffatanitti deemu. Isaaniifis waan sarmanii miti jira. Kanaaf garuu ammatti humni nuyi sodaachisu humna Arakkiilooti malee humna Faannooti miti jedhaniiti. Kana ofirraa of jalatti qabuun ni danda'ama. Yoo jabaattee ol kakaatee nurratti duuluu jalqabdes hanga Abiyyiin deeggarretti akka itti qabnu beeknaa jedhaniiti. Laal akkanatti humna kee ilaaltee faayidaa tarsiimawaa kee ilaaltee itti deemta. So kan lamaanii kan jara lamaanii maaliif akka godhan maaliif akka warra kana walitti of jalatti sassaaban waan beekamu. Now Faannoon maaliif jara kana barbaada? Kophaa isaa waan hin injifanneef gargaarsa barbaada. Gargaarsa Tigreerraa barbaada, gargaarsa Shaabiyaarraa barbaada. Shaabiyaan of course kanaan dura siisatu leenjisee meeshaa sitti kennee, uffata sitti kennee, nyaata sitti kennee bobbaasaa ture. Ammas waan san irraa argachuu barbaadu. So isaani yeroodhaaf hunda wajjiniin hojjannaa maaliif amma humnaan qaban waan ta'eef Abiyyiin kuffisuudhaaf. Carraa argameen garuu tokkoffaa taanee bahuu qabnaa siin jedhu yoo Abiyyi kufe. Malee hundarraa hirkannaarra jiru malee wanti isaan karaa kaayyootiin karaa tarsiimootiin walitti dhufaniin hin jiru. Eertiraas hin jaalatan akkuma beektu. Galaana Diimaa inni Abiyyi barbaadu kana isaantu isa caalaa barbaadaa ture bara. Biyya keenya kennee mallas maal jedhanii. So yaada isaaniitti ture kun walirraa badan malee amma. Okay? Eertiraas ta'u akkuma Abiyyi caalaa isaantu diina isaaf. Maaliif isaan tuffatanii maaliif isaan ofitti qabarree tuffii dhagaa maal godhuu danda'u? Jarri rakkoon isaanii tokkoffaan diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Inni guddaan tokkoffaa kan isaan barbaadan Tigraay irra Eertiraa irra warra kaabaarra yaarrimeen isaanii abbaa hirrummaa kan isaan irratti gaggeessuu danda'an saamicha siyaasa Oromiyaati. Inni dura maaliif systematic operation isaan gaggeessuudhaaf jiranii sirna saboota fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti dinagdee yoo saaman, lafa yoo saaman, qabeenya yoo saaman, lafa isaarraa ardaa isaarraa yoo buqqisan fakkeenyaaf Wallagga keenya maaltu keenya santu keenya maal achi maaliif deemanii keenya lafa fertile ta'e lafa oomishaaf ta'u iddoo hundaa keenya jedhanii dhaqanii irratti mixixxi jedhu. Amma Wallagga kaleessa dhufanii irra qubatan. Har'a garuu maqaayyuutti moggaafatanii waraana iyyuu irratti leenjifatanii deemuu jiru. Akka isaanii tooftaadhaafis haa ta'u qooddiin bulchiinsa divine wanti isaanii lafa gara galaana diimaa sana karaa galaana diimaatti achisan baasu azabirraan akka barbaadan beekamaadha. Eertiraayyuu Itoophiyaadhaa jedhanii kaartaa isaanii keessatti kaafatanii yeroo isaatti deemaa turantu jira. Yes. Garuu diddee isheen irraa walaba baateerti. Isheenis isaan hin feetu. Har'a hundi kun maaliif hamuummataa jira? Maal barbaadu? Wanti isaan barbaadan maali? Oromiyaadha kan isaan barbaadan. Lafa Oromoo. Kan isaan jibbaneen uummata Oromooti. Kan isaan jaallataneen lafa Oromooti. Qabeenya Oromiyaati. Albuuda. Har'a Wallagga keessatti, Shawaa keessatti waraana leenjifatanii
fiichee dhufanii waraana bilisummaa Oromoo irratti lola bananiin bar. Horii uummataa saamuu dhufanii bakka Wallagga irratti baratti. Gaafa Jawaarii waa'ee Halii Dooroo barreessu ijoolleen tumtee hariitee irraa waan gootee bakkatti deebisteen bar. Adabatti goote. Wanti itti gammadu waraanni giddugaleessaa waraanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo karaa baas ta'e karaa dhiyaa karaa kaabaa karaa kibbaa diina abbaa fedhe haa ta'u mooraa Oromiyaa keessa galchuun hin qabamu. Wanti TPLF fi Stefaanoon wanti isheen barbaade Oromiyaa keessa tokko hin jiru. Biyya barbaaddi eeyyee biyyi ishee barbaaddi. Eessa biyyi ishee? Laga Abbaa hin gamu. Tigraay biyya barbaaddi eessa biyyi ishee? Allaamaa Xangam. Wanti isaan barbaade ganda keenya dhufanii maaltu jira? Lafa guddaa, biyya guddaa, saba guddaa, uummata guddaan maaliif hirkanna namatti nuti? Saamichumaa fiigaa jira malee namni kun Oromoodhaaf yookaan Oromiyaadhaaf yaadee miti. Liqee kon nufin yoo diddee dhufte immoo Firaansi dhoowwa. Ati eenyu isaan eenyu? Inni nu loluu ati loltuure maal hojjettaati? Nama miti ati. Keerrattoo siin lolan ikkoo waan biraan jedhamu hin bara. Mana Rabbii iyyuu galtuu sodaattuun keerratti ofirratti. Kan kiyya irratti lola dhootee maalidha? Akka koo namaa banniisa taanaan. Hinna kanarraa iyyuu hin qabne dhufee akka koo irratti na lola. Ati haqa kee irratti eenyuudhaaf garaa hilta? Kuni kanaaf uummanni Oromoo akka waliigalaatti tokkoffaa dippiloomaatota waan amma dubbatte jira. Dippiloomaatonni kaayyoo qabsoo keenyaa beekuu qabu. Hubachiifamuu qabu. Maal akka Oromoon barbaadu beekuu qabu irratti dubbachuudhaaf. Inni kun dirqama. Feesbuukii fooloorii qabaateedhaa fi biyya bulchuun kaayyoodhaan bula, qabeenyaan bula. Mootummoonni biyya Skandinaaviyaan jiraadhaani kaaba Awurooppaa jechuudha. Biyyoota kana keessa biyyoonni Skandinaaviyaan kun gara biyyoota afuriiti. Shaniyyuu wanti xiqqashuu tokko miliyoona lamaffaa, miliyoona afurfaa, miliyoona shanfaa, miliyoona 10 guddaan biyya nani keessa jiraadhu Sweden. Ummata miliyoona 10. Walii galli Skandinaaviyaa kun guutuu yoo walitti daaman Oromiyaan geessu. Lafti isaanii immoo bal'aa. Lafa kana cabbii kanarratti wal kabajanii, wal jaallatanii, nagaadhaan, dimokiraasiidhaan wal keessa deemanii bulu. Mirga ofii isaanii waliif kabajanii. Sirna paartii hedduutu jira. Biyyuma tokkittii kana keessa biyya nama keessa kana paartii 8tu jira. Walitti buufatanii takka mawwaacoo paartiin 8 garee immoo garee bitaa fi mirgaa jedhanii abbaan immoo giddu galeessa jira. Waliin biyya isaanii bulchu. UK'n akkuma sana ture. Beekamaadha. Biyyi keenyas Oromiyaan yoon hormoo ofirratti baadhe malee nagaan argattu yoo jedhan kuni gadhummaadha kun. Sodaa erga kana ta'e maaliif uummata Oromoo fixaa turarree gabbaasanii Leencoo Lataa faasoo ta'e Daawud Ibsaa faasoo ta'e walabummaa Oromiyaa barbaannaa jedhaniiti uummata unkuteessanii daaraa daakuu godhan kunillee jalqabumaayyuu kaasee torbadhaan bar sanaan dura maqaa qeerroo waamne itti amanee hin jiru natti fakkaata tarii qabsoo Oromoo keessa ture akkas godhee nuun jechuu danda'a. Turre nus kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf otoo hin taane Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf ilmaan Oromoo wareegamaan ture. Dhugaa walitti dubbanne bara durii irraa kaasee kan Oromoon ajjeefamaa qabsaa'aa tureef Oromiyaa bilisoomsuudhaaf.
Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf miti. Dimokiraasii Itoophiyaadhaafis miti. Hin turres hin goones kana. Kanaafis lubbuun ilmaan Oromoo dhangala'an turre. Kanaafi wanti Oromoon irraa barbaadamu har'a qeesaa keessatti PP lolatanii ofirraa kaasuun itti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo kan irratti gargaaruu qaba. Lolaas jiru, mo'achaas jiru, irraa siiqqatanii qawwee fi qabachaatti jiru. Diinonni biraa jalaallootee Oromiyaa seentu waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo ofirratti dhiisuun qabu. Irratti kitimamuu qaba lafa isaa irratti qeesaa irratti. Warri sana ooftee fiddus wal faana dhaamuu qabdi. Jirti warri waraana bilisummaa Oromoo irratti diinota ooftee gara Oromiyaa keessatti galchuudhaaf deemaa jirtu. Sunis wal faana dhaamuu qabdi. Kanaan achi Oromoon fi Oromiyaan amma isaaf danda'ametti of qopheessuu qabeenya ofii biyya ofii saba ofii alaa keessa wal gurmeessanii faannoos PPs ofirraa dhaanii Oromiyaa biyya ofii irratti abbaa ta'uu erga qeekee mirkaneessitee gatteessee akkatti bultuu ofii keetii mari'achuu dandeessa. Isa kanaaf dhaamsa walii gala uummata Oromootiif qabduu fi qabsaa'ota Oromootiif qabdu akkasumas immoo dippiloomaatotaaf illee akka kamiin akka hubachiisuun danda'amu irratti cuunfitii daqiiqaa 10 jidduutti nu xumure. Ayyee. Egaa haalli cimdoo kuni maal akka fakkaatu akkanaan dura dubbadheen jira. Atis itti dabaltee jirta. Faannoon maal akka barbaadu, Tigraay maal akka barbaadu, Eertiraan maal akka barbaadu. Waboon jechuun murnii jireenyaan fi marroon oofan kun immoo maal barbaadaa achi keessaa gaafa jettu wanti isaan barbaadan ifa miti hanga ammaatti. Maalirraa buufatu? Dhugaadhaa Abiyyi diina kana kuffisuu barbaannaa kan jedhu jira. Garuu diina kana kuffisuudhaaf warra akkamii wajjin hariiroo uummatan. Hariiroon faannoo wajjin isaan uummatan eenyu wajjin mari'ataniiti. Qondaaltota mariisisan moo miseensota abaaboo mariisisan moo uummata Oromoo mariisisan moo maaliif dhoksaadhaan deemanii isaanitti siqanii hanga ammaattuu ibsa baafatanii kunoo kanatti jirraan jenne bara. Maaliif kun ta'a? Sun sirrii natti fakkaatu. Waan irraa argatan immoo hin qaban. Dhugaa dubbachuuf yoo har'a warra kaan wajjin hariiroo tarsiimoo ta'e uummachuun ni danda'ama ta'a. Eertiraa maaliif irratti hirkannaa naan galu iyyuu dhuguma dubbachuuf. Tigraay at least hariiroo tarsiimoo ta'e irratti uummachuun ni danda'ama. Hiree ofii murteeffachuu kan jedhu. Isaanis biyya isaanii barbaadan waan ta'eef. Warra faannoo wajjin garuu hariiroon uummattu haal duree qabaachuu qaba. Haal duree kan akkamii? Tokkoffaa hanga ammaatitti faannoon erga gaafa ijaarameerra Oromoo irratti wanni inni dalagaa ture maal akka ta'e ibsamee fi kanaaf itti gaafatamummaa ni fudhatu moo ni balaaleffatu moo amma achitti hin deeminu jedhaniiti yoo ta'e tokko. Lammata jechaanis gochaanis Oromoo irratti waan godhaa turan waan beekamu waan ta'eef jechuudha. Duula adda addaa bananii Oromoo irratti Oromiyaa irratti waan godhaa turan waan beekamudha. Sanaaf itti gaafatamummaa fudhannaa dhiifama gaafannaa utuu hin jedhin hariiroon isaan wajjin jalqabamu jiraachuu hin danda'u. Tokko. Lammata akeekni isaanii fuulduraaf maali? Kaayyoon isaanii maanifeestoon isaanii yoo argite biyyi Oromiyaa jedhamu hin jiraatu. Oromiyaa guutuun akkuma jirutti Amaara. Hanga naannoo Somaaliititti. So kaartaa qabu achi keessa jechuudha. Akeeka sanis maal jechaa jirtu kan jedhu gaafatamuu qabu jechuudha. Seenaa keessatti waan uumameef itti gaafatamummaa akkamii fudhatu, seenaa wajjin akkamitti araaramuuf deemu kan jedhu irrattis har'a kaanii Itoophiyaanis keenya ለአማራ ልዕልና ለአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ ልዕልና ማል kan jedhu dubbatu. Itoophiyaa ልዕልና jechuun maal jechuudha? Nu Itoophiyaa jiraachisuuf eenyu wajjinu
hariiroo qabaachuuf hin deemne waan ta'eef jechuudha. Waa'ee nuyi falmannuuf walabummaa hiree ofii murteeffachuu kanarratti mootummaan ni balaaleffataa seera heera mootummaa keessaa haquuf barbaada. Isaanoo isa caalaa barbaadu isaanii miti kun kana iyyaa warra ture. Kana gaafachaa warri ture isaanii bara. Mootummaa kana kan dirqaa ture isaan. Kanaaf yoo isaan kanan fudhanne warra kana wajjin amma hariiroo uummattee haa ta'u waliin deemna jechuun boru faayidaa tarsiimoo ta'e kan kee akkasii sarbaniif isaan ol aangeessu ol qopheessuudha jechuudha. Kanaaf kana hunda laaltee hoggantoonni Oromoo warra kana wajjin hariiroo qabaachaa jiru kun of laalanii of duuba garagalanii uummata Oromoo laalanii fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'anii fedhii kaayyoo qabsoo Oromoo irratti hundaa'anii of tasgabbeessuun barbaachisaa ta'a, of sirreessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Karaa biraatiin dhaamsiin Oromoodhaaf qabu maalinni kan jedhu akkuma kaleessa walgahii keenya sanarratti dubbadhee uummanni Oromoo hanga ammaatiitti demobilaayiz ta'ee ture. Qofa aktivistootaan lammata mootummaan kunis propagaandaa isaatiin yeroon keenya kan jedhu gadaan keenya amma Oromoon masarraa fudhatee jira. Kanaaf kan jedhu irraa kan ka'e Oromoon akka manatti galu godhamee ture. Haa ta'u immoo bakka amma jirru kanatti karaa sirna mootummaa Itoophiyaatiin karaa warra faannootiinis karaa adda addaatiin duulli geggeeffamaa jiru seeraanis seeraan alas sirnarraayis karaa sirna qabeessa hin taaneenis kan deemaa jiru Oromiyaa diiguu mirga Oromoo balleessuu Oromoo sabboonummaa qaban balleessuu yookiin ajjeesudha. Qaama Oromoo jabaan akka hin jiraanne gochuutu itti deemamaa jira. Mariin biyyoolessaa kan godhamu Oromiyaa diiguu, lafa Oromoo saamuu, daangaa Oromoo sarbuu, eenyummaa Oromoo akka Oromiyaatti eenyummaa waloo qabnu adda qoqqoodanii kaan shawaadhaa, kaan maalidhaa jedhanii walirraa cicciranii deemuuf barbaadu. Waan waggaa 27 keessatti naannoon Oromiyaa ijaaramtee wanti hangasitti bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee fudhatame san balleessuu irratti xiyyeeffatanii deemaa waan jiraniif akkan kanaan dura jedhe qeerroon dhaloonni qubee maaster pilaanii Finfinnee falmatee hambise sun har'a akkanumatti qabsoorraa laaffatee gaafa biyyi isaa fudhatamtee waan biraa jedhamtu laaluu hin qabu. So warri raffisan itti gaafatamummaa seenaa qabu uummata kana qabsoorraa galchan jechuudha. Bilisoomneerra jedhanii sobanii. Mootummaa masaraa mootummaa Minilik mootummaa Oromootu itti qubata jedhanii. Yeroon keenya gadaan keenya jechaa warri sirbu warri shubbisu kun Itoophiyaan keenya Adwaan keenya jechaa Oromoon Itoophiyaa akka sirna fiudaalaa sanitti ijaaraa kan jedhan. Oromoon yoo ijaares haala dimokiraatawaa ta'een akka sirna gadaatti ijaara malee akka fiudaalaatitti Itoophiyaan ijaaru. Suni dogoggoraa beekanii Oromoo raffisuudhaaf wanta hojjetame piroojeektii guddaa Andargaachoo Tsiggee fi Biraanuu Naggaa lafa kaahantu itti deemamaa jira waan ta'eef uummanni Oromoo kanatti dammaquu qaba. Hayyoonni keessattuu qeerroof qarreen dhaloota qubee seenaan nu gaafachuuf deema. Maaster pilaanii falmannee isa xiqqaa san ofirraa dhaabsifnee diina jabaa angeessinee Finfinnee oolchuu Oromiyaatti Oromoof hambisuu irraa kaanetti amma immoo Oromiyaa akka diigamtu warra hojjetutti dabarsinee kennaa waan jirruuf kuni yeroo kanatti yoo ta'e seenaatu nu gaafata. Nutu gaafata. Maaster pilaanii falmannee mootummaa san ofirraa galchinee diina san caalu finnee Oromiyaa akka jirtuun diigumsatti kan oofu kan kukkutee bakka adda addaatti cicciree akka bara fiudaalaa sanatti Oromiyaa
balleessuuf deemu harka laannee jirra. Kana waan ta'eef hayyoonni dammaqsuu qabu. Social media jiru hundaan ummata kana kakaasuu qabu. Ummanni hiriira nagaa bahuu qaba. Petitionii adda addaa mallatteessuu qaba. Keessattuu koomishinii marii biyyoolessaa kana dura dhaabbachuu qaba. Balaaleffachuu, saaxiluu, dura dhaabbachuu, ajandaan Oromoo balleessuuf yaade qofatu achi keessatti galmaa'ee waan jiru. Ajandaa kanarratti mari'achuun Oromoo tuffachuu akka ta'e lafa Oromoo irratti ta'anii Finfinnee irratti Finfinnee jedhamti moo Finfinneen Oromiyaa jala jiraatti moo lakki kan jedhu. By the way, Finfinneen waan feetellee jedhamtu abbaa feeter jala bultus Amaara jalatti bultu federaala jalatti bultu of bulchiti jedhanii naannoo haa godhanii guyyaa sadiif yoo karaa cufne karaa sulultaa karaa sandaafaa karaa bishooftu guyyaa sadiif yoo cuftee dhumteef karaa sabbata afran kanaa miti karaan gala karaan ishee karaa shanan kana yoo cuftee bar dhumteef hin jiraatu guyyaa sadi waan nyaattu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu waan ifaa argattu hin qabdu okay qoshashaa si bakka itti gattu hin qabdu kanaafu sodaan qabnu Oromoodhaaf waan guddaa miti Finfinnee ofitti deebi'uudhaaf biyya ofii oolchuudhaaf Oromoodhaaf qabsoo guddaa miti kan nurraa eegu. Kana waan ta'eef uummanni dammaqee waan danda'uun ammatti dura dhaabbachuu qaba. Waraanni keenyas keessattuu waraanni giddu galeessa jiru. Kanarratti cimee haala kamiin adeemsa amma deemamaa deemamaa jiru kana dhaabsisuu dandeenya. Okay? Rakkoo itti uumnee gufuu itti taana kan jedhu irratti tooftaa yeroo gabaabaa kan jedhu jira miti. Tooftaa yeroo laallatu. Kan akkasii karoorfatee itti bobba'uun barbaachisaa ta'a. Qaamoleen siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiran bara maaster pilaanii falminu hundi isaanii mana hidhaatti darbatan malee ummata isaanii kakaasanii ummata isaanii wajjin mana hidhaatti gaafa dararamanii ibsas baasaa miidiyaattis gadi bahaa dubbachaa miseensa isaanii immoo miidiyaa hawaasaa irratti bobbaasanii Oromoon akka saba tokkotti mirga tokkoof walii wajjin dhaabbatee akka falmu godhaa turan. Har'as ummata isaanii gara qabsootti waamuu qabu. Tokko. Koomishinii kana balaaleffachuu qabu. Lama. Kaayyoo isaa dura dhaabbachuu qabu. Addunyaatti himachuu qabu. Ajandaan karaa marii biyyoolessaatiin godhamaa jiru kun ajandaa Oromoodhaaf otoo hin ta'in Oromoo irratti murtii du'aa murteessaa jiru akka ta'e kana barsiisuu qabu. Dirqama seenaati kunis. Gaafa maaster pilaaniif mormanii gaafa sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf mormanii gaafa biyyi jalaa saamamu cal jechuun maqaa Oromootiin paartii maqaa Oromootiin galmaa'e ta'anii kun seenaa keessatti nama gaafachiisa waan ta'eef kanaaf qophaa'anii hojiitti seenuu qabu jechuudha ammumatti. Oromoonni quuqama Oromiyaadhaaf qaban warri PP keessa jiranis PP'nu kan isaan hin filanne jechuudha marii biyyoolessaa kanarratti. Kan moggatti dhiisteen. Har'as achuma keessa taa'anii Finfinneen Oromiyaa jalatti buluu qabdi kan jedhu yaada san kan at least yaada san finiinsan. Jarri kun akkuma gaafa maaster pilaanii qeerroon OPDO taates dura dhaabbattee falmatte. Yoo akka pirinsipilitti dhaabbattanii turtan baras har'as dura dhaabbachuu qabdu. Yoommoo lakki bara san Tigree jibbina waan ta'eef yoo ta'e sun faashistummaadha. Tigree waan jibbitaniif dura dhaabbattu warra kaan waan hin jibbineef dura dhaabbattan jechuudha. Akkas otoo hin ta'in faayidaa Oromootiif yoo quuqamtan ta'e akka Oromootti baatanii gadaan keenya jettanis ilaalcha siyaasaa biraa qabattanis garuu kun biyya keessan saamichatti oofaa jira. Biyya amma keessatti shubbistan kana keessatti jiraachuuf hin deemtan yoo biyyi tun biyya biraa taate. Kanaafuu isaanis akka of laalanii haala tasgabbaawaa ta'een haala carraa ittiin argataniin hunda
yaada isaanii ibsatanii akka Oromootti akka ofirraa falmatan akka dura dhaabbatan waamicha isaaniif godhuun barbaachisaa ta'a. Murni cimdoo wajjin jiru kun murni kuni ergaa diinaa fudhateet ammatti waraana of jalaa waan hin qabneef warri dura dhaabbachuuf deemu lolli kun yoo jalqaban waraana giddu kaleessa jiru kana waan ta'eef karaa hundaanu warri isaan hin ceesisne waraana kana balleessuudhaaf yeroo kam caalaayyuu jabaatanii akka ka'an lafarratti waraananii ajjeesanii fixuudhaaf yaalanii turan. Hiikkachiisuudhaaf yaalanii turan. Hanga taatee hiikkachiisanii biltsiginnaatti galchan. Galchine jedha isaantu jedha nuyi miti. Okay? Xannachatu nurraa kutamee deemee jedha. Gammadanii shubbisaa turan. Okay? Akkasitti ammas hiikkachiisanii galchuudhaaf wanti barbaadaniif because warra isaan qaxare wajjin akka dhufanii Finfinnee qubatan kan danda'amu yoo waraanni kun achirraa bade qofa. Hanga waraanni sun jirutti wareegamni hanga danda'ame hin kaffalamaa garuu otoo lubbuun jirutti otoo inni achi lubbuun jirutti isa bira darbanii Finfinnee qubachuu hin danda'an. Yoo qubatanis ibidda keessa seenan jechuudha. Kanaaf irratti jabinaan irratti bobba'aa jiru. Ololli oofamaa jirus karaa Jawaariin haa ta'u Jawaariin bakka buufatan sila. Isaan sagalee isaanii dhoffatanii sodaattuu waan ta'aniif uummatatti dubbachuun sodaata. Okay? Kuni waan akkasitti deemaa waan ta'eef ulanas yoo jarri dhufanii jara wajjin birgeedii lamaan san qabatanii dhufan isaan kan bobba'an waraanuma keenya irratti malee waan biraa irratti ta'uuf hin deemu. Kanaan duras immoo maaliif faannoo waraantu jedhanii Oromoota ajjeesaa akka turan waan beeknudha. Qondaalota ajjeesanii turan. Kanaaf Oromoon kanattis dammaquu qaba. Waraanni keenyas kanatti dammaquu qaba. Ijoolleen Oromoo waraana PP keessa jiran. Waraana isin hin ilaallanne irratti hin du'ina. Waraana kamiyyuu of qusadhaa. Foodar isin godhanii kanaan duras waraana Tigraayis keessatti deemaa ture irratti isin ficcisiisan. Amaarri gaafas duuba taa'eet isin fixaa ture. Gaafa injifatamtanii of duuba deebitanis isin fixaa ture. Har'a immoo waliigalee dhufaa jira. Isin fixa of qusadhaa. Ofii keessaniif jecha. Nuuf jechaa miti. Oromiyaaf jecha miti. Silaa Oromiyaa gantaniiti Oromiyaa irratti duulaa jirtu. Ofiif akka Oromootti du'uun qabdan waraana isin hin laallanne. Waraana laga diimaadhaaf godhamu irraa jettanii du'uun hin barbaachisu. Akkasumas immoo waraana aangoodhaaf godhamu wal waraansa aangoodhaaf godhamu keessatti hirmaachuun sirrii natti fakkaatu. Kanaaf kanarraa of qusachuun barbaachisaa ta'a. Uummanni biyya alaa akka jiruun dammaquu qaba. Yeroon kun yeroo walitti dhufnee of ijaarree hiriira nagaa baanee advokeesii goonee at least yaadni Oromoo maal akka ta'e waa'ee Finfinnee irratti, waa'ee hiree ofii murteeffachuu irratti, waa'ee biyya ofii ijaaruu irratti, walabummaa irratti maal akka ta'e addunyaatti ibsachuudhaaf wal gahuu qaba uummanni keenya. Akka biyyaatti, akka Oromootti, akka sabaatti marii gurguddaa godhachuu jalqabuu qaba. Kanaaf waboon akkuma beektu biyya alaa kanatti walgahii gurguddaa biyyoota adda addaatti godhuudhaaf dura kan virtual ta'e san booda immoo I think hagayya kana keessa irraa jalqabee biyya adda addaatti walgahii qaamaan ta'u uummata walitti qabanii mariisisuu kaayyoo keenya irra deebi'anii barsiisuu bakka amma jiru rakkoo amma uummanni keenya irratti aggaamamaa jiru kana ibsuudhaaf ummata dammaqsanii kakaasanii akka mirga isaatiif sagalee tokkoon dhaabbatu godhuudhaaf yeroon itti tattaafannu kana waan ta'eef ummanni biyya alaa of tasgabbeessee wal dhagahee marii guddaa gochaa walitti dhufaa deemuu walirraa faffaca'ee waan tureef jechuudha. Wal madeessee jira waan ta'eef amma garuu diina jabaatu walii galee bakka tokkotti sassaabamee kurfeeffamee dhufaa jira waan ta'eef waraana keenya jiraachisuudhaafis keessattuu waraana giddu galeessaatu kallattiidhaan irratti bobba'amaa jira. Warra kaan silaan danda'anii kan kibbaa fi kan dhihaa kan
kan South East jiru kan North kan kaabaa kun durumaanuu faffagaatee waan jiruuf waan isaan irratti xiyyeeffatanis baay'ee isa rukutuu hin danda'u waan ta'eef kana hubannee gargaarsa waraana keenyaaf goonus haala sirna qabeessa ta'een jabaannee itti fufsiisuu qabna kan jedhudha. Kana irratti bobba'uu qabna. Karaa dippiloomaasiitiin I think dippiloomaatota jajjaboo horachuu qabna amma waboon. Abaa'oo waboon hanga ammaatitti hojiin dippiloomaasii namni itti ramadamee hojjetamaan turre akkuma beektu. Maaliif barbaachisa jedha jireenyaan kun kana anumatu hojjetaa jira. Hingaa kana caalaa maaltu barbaachisaa kun seenaa keessatti waan hin jirreetu godhamaa jira jechaa ture. Kanaaf informationiin tokko ammas harkuma isaa waan jiruuf hariiroon qaamota adda addaa wajjin addunyaa irratti jiru kun akka babbanamee irra deebiidhaan hojjetamee itti deemamu I think tokkoffaa imaammata dhimma alaa kan jedhu sagantaarraa kan waraabame akeeka siyaasaarraa kan waraabame bakka tokkotti qophaa'uu qaba. Biyyoota adda addaa wajjin hariiroon keenya maal fakkaachuu qaba akkamiin itti deemuu qabna. Bakka barbaachisutti hojiira banannee full time haala ta'e akka hojjetamu namatti ramaduun dippiloomaatota jajjaboo itti ramaduun barbaachisaa ta'a. Dubbi himaa jabaa uummachuun barbaachisaa ta'a. Media and communication strategy qabaachuun barbaachisaa ta'a. Spokesperson qabaachuun barbaachisaa ta'a. So haala qindaa'een sagalee tokkoon bakka tokkorraa akka dubbannutti miidiyaanis waraannis dubbi himaa bakka buufatee akka waliigalaatti karaa siyaasaatii fi karaa dippiloomaatiitiinis namni dubbii isaanii himuuf danda'u. Kanaaf warri biyya alaa walitti dhufee namoota jajjaboo ogummaa qaban, dandeettii qaban, qunnamtii adda addaa qaban walitti fidanii hojii jabaa kanaaf of ijaaruu qabna jechuudha. Akka salphaatti waan danda'amu miti. Hojii hedduutu nu eega waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waraanichis dameen siyaasaa, dameen dippiloomaasii, dameen dhimma alaa dameen keessatti siyaasa fi ijaarsa hojjetu keessatti qeerroo kakaasu kun amma yeroon dammaqsanii uummata kana bobbaasuun barbaachisaa waan bakkatti ta'ee waan jirruuf kanarratti bobba'uu qabaa jechuudha. So karaa uummata biyya alaatiin tokko waboo deeggaruu, lama of ijaaruu, sadi walitti dhufanii humna keenya kurfeessuu, humna ogummaa, humna hayyootaa kana walitti qabanii kurfeessuu. Afraffaan marii bal'aa gochuudhaan Oromoo eessa jirra? Maaltu nu harkaa miliqaa jira? Maaliif rafne? Amma rafuun hin taare jennee wal gaafachuun waan dogoggorrees irraa barannee walii wajjin akka sochoofnu akka sabaatitti of ijaaruun barbaachisaadha. Kana yoo goone I think haasaanuu yoo jalqabame baay'ee bareeda Dr. Galatoomi asirratti hubannoo akka ta'uuf uummanni keenya kana booddee wantoota waraana kanaaf barbaachisu namarraa eegnu hin qabnu waan ta'eef dippiloomaasiis ta'e advookasii adda addaa hojii barbaachisu karaa dhaabaatiin dubbii himaa dhaabaa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaaf uummata keenya biyya alaa jirus ta'e alagaattis rakkoo inni qabu hundumaa irraa dubbachuudhaaf kana booddee of qindeessinee hojiitti bobba'uudhaaf waan jiramuuf akka quba qabaattanii jechuudhuma keenatti fakkaata miti Doktor. Dhugaadha. Inni dhumaa maalinni miidiyaa Oromooti. Miidiyaaleen Oromoo amma bakka jirru kanatti ibsa baafachuu qaba. Miidiyaan Amaaraa kan jedhamu naannoo Finfinnee dubbiin Finfinnee ka'ee Oromiyaa jalatti bultii jedhamuun suni sirrii miti jedhee balaaleffatee ibsa ejjennoo baase. Waan biyya isaan ta'an irratti miidiyaan Oromoo eessa jira? Maal jechaa jira? Miidiyaaleen Oromoo walitti dubbattanii, walitti dhuftanii ibsa ejjennoo tokko qabaachuun qabnu. Wantoota akkanaa wanta amma deemaa jiru kanarratti waan jabaa tokko lola waraanaa kaabarraa dhufuu irrattis
waa'ee Finfinnee irratti, waa'ee mirga ofii murteeffachuu irratti, waa'ee marii biyyoolessaa jedhamee itti deemamaa jiru kanarratti, kana hunda irratti at least walitti dhufnee bakka tokko dhaabbannee ibsa ejjennoo keenya yoo baafnee Oromoon karaa hundaan falmaa jira waan kana. Legitimacy isaa dhorkina agartee. Legitimacy hin qabu already. Fudhatama hin qabu. Garuu fudhatama isaa seenaadhaaf galmeessinee akka hambisnutti miidiyaan Oromoo walitti dhufee at least xalayaa tokko baasee balaaleffachuu qaba waan balaaleffatamuu qabu. Kanan jedha. I think kanumaan yoo xumurre gaariidhaan jedha gaaf biraatti walitti deebina. Baay'ee ulfaadhu Dooktar Galatoomii egaa dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee barbaachisaadhaa fi haalli yeroo laallatu irratti haasofnee deebinees ni haasofna. Kana booddee egaa miidiyaan kun miidiyaa dhaabaati. Kallattiidhaan irratti deemnee waan barbaachisu irratti dubbanna. Dhimma qabsoo keenyaa irratti gaggeeffanna. Waraana keenya ni utubna. Uummata keenya biyya alaa jiru ni ijaarra. Hirraas ni dubbanna. Alagaas ni beeksifna. Rakkoo keenya kana akkasitti uummanni keenya nu hawwatu. Kana booddee itti bobba'insaan ni hojjenna. Fayyaata egaa hordoftootaa fi daawwattoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa har'a hayyuu Dr. Tsaggaayee Araarsaa wajjin dhimma qabsoo Oromoo irratti dhimmoota haala yeroo irratti waan barbaachisu irratti yeroo fudhannee ibsa bal'aa gaafiif deebii bal'aa waliin goonee jirra. Egaa yaada qabdan nuuf qooda ulfaadhaa sinin jenna. Galatoomi Dooktar. Galatoomi atiis waan naaf eerteef ulfaadha.